بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هوبي علي ساوندتي. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هوبي علي ساوندتي. الحمد لله فارون من قمني كيتي يا إلهي يا فارج الحزن ستر كدين سينا يوسف التسيني آية جاتمي جهد جيسني كنو إسكنا إذ لما فاني كاستي لما فاجت إخواني آية جاتمي تربرا كبدني حمد بابتكو لغا اشكيني كودان الرافي كان ساقتين تاني دبين براغتي دبين التسيني ديسي ستن دربي أنا مدناني آية جاتمي تربفا سجني حما سجل كمني كاستين كوني يا غربوتا ربي لغا يا داني ناصر رسا دبي والله لمان چيتي كيوسف فوفي آلي ساوندتي. ايگی هندی جرا احدیثا گلنی اسرتی دونا ومان صداتنی حالتنا لیگی دبی راوتنی مچان دیمو ایگی جرائی یمنی یا علمان کودا کہا یعقوب جلنینی ین مصران کیسان ادباباتنی کرا کرا ملے اکا کلان سینی والکیسنین گلے گدا جدینی وامتي يعقوب كنا جدو يو بيبتني إجنا ما تقا يندنتني جدي مودي بيدا موكوتي كوني وما لنتانو يو رب فديني وما أبنكه سنراجديني رب اتمو ملي وانو دكيسني مال دندتين كبايا جولي جتني اقاسيني اركسي غرهر كون كفني gara yaadam banne kan biraani kufti kan yuusufin fufe aliisaa hundatti. Waan inni murtee irraa oolte waa tokko oolchuudha danda'eeti miti isatu murteessa murteen kan isaati. Anjisni koo hundaan ikkadde isatti ammoo namni koo barbaade dhugaatti. isatti hirkatta inni hirkoo haqaati hirkoon bira abbaa hirkateen kuffirti sababa hirkatee bowwaa isa buufti gootummaa namanaa yoo itti hirkatee isiin fokkifteetti shirkiira jedhamti. kanaaf rabbi gaarii hirkoo dhugumaati silaa nabi Yaaqub wallaaleeti miti inni nabiyyiidha maaluu itti ifti. wamtinni ergameef shirkii balleessuutti rabbitu beekumsaa kenneesa ergate haqarraa fagaachuun hin taaneef dhumatti kan yuusufiin fufee aaliisaa hundatti. aluma seenanuu bakka abbaan himaniin waa jedharraa dhowwuu danda'ee mitinni rabbi murteessinaan hin oolu dubbiini. akka hojjetame darbetti yaqiinni wamti jaaruun jiru waan inni wassane lubbuu abbaa keessaa kanatti argamnaani waan murtooftee jirtuuf jecha mul'isani. rabbi immoo Yaaquubiin jedhee hime inni abbaa beekumsaati hin jiru juhliini waan nu barsiifne jirruuf waa yaqiini. dogongoran qabu kan Yaaquub dubbiin akka kanaa mul'ate ifaani. laakiin danuun namaa kana wallaalanii jira warra kufrii keessa laaqamanii warra kafareja jira keessoo jaamtee kan yuusufiin fufee aaliisaa hundatti. horii isa minaan ittiin bitatanii jennaan jarri dhoksaan itti deebisanii Biniyaamiinin wajjin horiis deebisanii. utuu adeemanuu misraan qaqqabanii aluma seenanuu mootii tundisaanii horicha isaaf qobaa hariitu kennanii kunoo finne mucaa sin fidaa jettanii Biniyaamiinin achiin mootiitti kennanii. ala harkaa fuudhuu jarri deebi'anii jarreegii bahanii mootiin Biniyaamiiniin an obboleessa keetii wamaan laphatinii jedhee booda kanaa simbifachuufanii. mala malee karaa ana mirgaa huuni
jedhee isa barsiisee walii galanii jiratti moodiqoo akka kanan himne jedhee itti hime as deebi'e inni hojjetaa jirichaa minaan safaranii qodaa jiraa keessaa safartuu minaanii Doksaatiin akka qodaa Biniyaamiin keessa akka jirri hin baranne hambifachuu fedhe naa qodaa kanatti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Booda qunnaan keessaa kaamee raawwatee geggeessaa jiraati mootiin marxifate wama jirri yaadan kennee guutee. Safartuun kaamee kan isaa keessatti jechuun kan Biniyaamiin kan gara haadhaati. Geggeessanii eegii jirri karaa buutee erga mootii keessaa tokko duukaa kaate iyyeetti lallabee jirri waa feete. Wal duukaa yaartuu dhaabbadhaa dafaati hundi kee hattuudha dhaabbuun deeminiiti. Jennaan hundi na'ee guddisee rifatee hundi garagalee maaltu dhalate maal inni kan badee himaa dhugaatti jennaan qunnaa mootii bade simbiratti asin keessaa namtichaa deebisee as nutti minaan fe'isa gaalaa tokko isaaf kennamti gaafatamaa nanaa kana kennuu irratti. Anatu waasiidha isinii kennuutti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Hundinuu guutummaan Rabbiin kakatanii nama nagaa ta'uu keenya hin beektanii amanamaa namaa zulmii hin hojjenne waan dagatamellee nan fudhate nyaanne horii qodaa keenyaa keessatti gattanii. Jennaan kunoo finne sinitti deebifne nuhoo nama akkanaa ta'uu hin beektanii attamitti qunnaa hannaaf shakkitanii nu dachirra yaa'uu miti badiidhaanii nu minaan bitachuu jenne biyyaa kaane haadhaaf abbaa qabnaa nama dadhabanii abbaan kan keenya immoo kan ijaan jaamanii kanaa jennee dhufne malee nuni taane warra waa turraa jira beekamanii. Jechuun deebisanii waan jirri gaafatee kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Jerrama sinnifne lammeessaa gaafatee yoommoo argame hoo waa keessan keessatti yoo somni kan keessan mul'ate ifatti maala ta'uu murteen gaafa kana taate akka seera biyyaa abbaa keessaniitti jennaan jettee jirri biyya kan keenyatti seera abbaa keenyaa kan Yaaqub keessatti namni waa hannaan harkatti argamte. Garbicha ita'e hafasa biratti keenyatti akkana namtichaan waa hate akkanuma seerri nama waa zollomte kun seera Yaaquubi jennaan jedhattifte kan Yuusufiin fufee Aliisaa hundatti. Gaalli hunda jira walitti qabame fe'inni kan hundaa irraa bubuufame fattashaan jirarraa dura jalqabame. Akka hiilaa ta'uun irratti barame jennaan hundi jira soba jedhee falme akka hin mo'anneef akkana godhame kan jedha kurnanii eegii ilaalame eegii hunda keessa laalamee dhabame kan Biniyaamiin booda hundaa ilaalame qodaan mootii kansaa keessatti argame baasanii kunooti qodaan barbaadame kanaaf Rabbi Qur'aana isaa keessatti hime. Yuusufiinu biraa beekumsi kenname akka obboleessi isaa biratti hambifame jennaan qalbiin Yuusuf inni dhamaafame akka ragga'uufiif beekumsi kenname utuu sirri Yaaquub ta'uu dhabame isa biyya Misraa utuu taasifame silaa hin argatu obboleen cinqameef Rabbuma tolcheefi qudraan kan isaati kan Yuusufiin fufee Aliisaa hundatti. Rabbi fedhu malee eenyutu beekumsaa argata jettanii khalqii isaa keessa garii sadarkaasaa ol fuudhee guddisaa
abbaa fedhee waan uume hunda keessa